Hi, baga nagaan dhuftan gara chaayinaalii keenya. Subscribe gochuun maatii keenya kan hin taane yoo taatan, subscribe like gochuun maatii keenya ta'a. Ulfaadha. Akkuma paastoriin wangeelayiin wajjin barsiisaan eegan akka dubbii waaqayyootti lallabuuf barsiisuu qabu. Worship leaderoonni hoo maal gochuu qaban? Maal gochuu hin qaban? Akka dubbii waaqayyootti, akka macaafni qulqulluun jedhutti kan jedhu laalla keessaayyuu maal gochuu hin qaban ka jedhu waan beektuuf, waan sagantaan siif ba'eef, waan dandeettuuf, waan riitimii eegduuf, meeshaa muuziqaa wajjin deemu waan dandeettuuf ta'uu hin qabu. Akkas ta'uu qaba otoo hin taane dhugaan waaqeffadha. Really worship. Dhugaan yaadadha. Waanni nuyi waaqeffannu, waanni nuyi sagannuuf waaqa ardii tanaaf samii tana uume. Waaqa hundaa danda'u. Guddaa caale. Hamma yaannu ol, hamma beeknu ol, waaqa guddaa. Inni ammoo dhugaaf hafuuraan waaqeffama. Macaafni qulqulluun akkana Yohaannis 4:24 Waaqayyo hafuura kan waaqeffamu nilleen dhugaaf hafuuraan. Really worship. Kanama tokko really sana barbaada. Hafuura dhugaan nama tuqu, waaqeffannaa dhugaa. Kan namni dhugaan yoo tuqamu hin boo'a. Namni yoo dhugaaniin kolfu imimmaan buusa. Yoo dhugaan gaddu imimmaan buusa. Dhugaan waaqeffachuu qabna jechuudha. Dhugaan waaqeffadha. Saba gargaaruu qabdan. Saba kana gargaaruu qabdan. Sabni gara waldaa gizee dhufu. Haala garagaraan qabamee dhufa. Haala garagaraa keessa ta'e dhufa. Dadhabee, dhiphatee, haala abdii kutannaa keessa ta'e, hojii isaa wajjin baay'ee dhiphatee, faayinaanshaali bu'aa bayii jireenya baay'ee keessa ta'e gara waldaa dhufa. Gargaaruu qabda. Xiyyeeffannaa isaa haala kanneen irraa shift gara waaqayyootti gochuu qabda jechuudha. Waaqayyoon akka inni ilaalu, waaqa wajjin akka inni wal argu, waan lafaa irraa gara walitti ol baasuu qabda. Yoo kana sagalee waaqayyoof illee kan qophaa'edha onneensa. Sagalee waaqayyoo dhaga'uuf, sagalee waaqayyoo fudhachuuf onneensa baay'ee qophaa'aa ta'a jechuudha. Waaqeffannaa dhugaa waaqeffachuu qabdan.